dubbiin miidiyaa irratti deemaa jiru kana akkuma beektanu namni baay'een sodaate Hamzaan mana murtii nu fidaa mana murtii gurraacha gariin nama sodaa haasaa kana kaasuu dida ana gabaabsee namni booda akka dhaggeeffattanii fi amma yeroon qabu salaatatu ga'e mana murtii gurraachaa fi jinnii sodaate namni meeqa kan zaahiratti wal beenu mana murtii gurraacha sodaate waan kana dubachuu isa kun immoo jaallattus jibbitus mana murtii gurraachaa fi Hamzaa keessa waliin gar tokkotti achi jallisaati dhugaa jirtu tokko jallisuun hin jirtu waan akkasii dhugaa haqiiqaa jirtu lafa kaanii ummatatti himu dajjaal jira waan dhufuuf taa'u itti geenye dhiifne keenya ilaahitu beeka nuti waan ergaa rabbi sallallahu alayhi wa sallama nuti ergan nuti himan waan ergaa rabbi nuti himan hunda saatu nuti nusaddiqu hin dhugoomsina waan ergaa rabbi dubbate hunda dhugaadha jenna nuti ragaa qabatamaan waan isaan haasoon waan hadiisa dhaifan ta'in dajjal wajhan biwajhi ergama rabbi sallallahu alayhi wa sallam akka inni dhufu taa'u ifa nuuf kaan hadiisa sahihat hadiisa bukhari muslim namni inkaaru danda'u injiru salata salaanne kaanu hundatti eega gaafa ergama rabbi ergama nu kaasee namni salata sabodat اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر دام سكن إرجما ربي أبدا هنگ دعائي كان جتن اتصالاتك يسن سلامة الرام بهنا دا يرو التحيات في التن دعائي كان قراءة جدني تنبرسيسا دعائي سني مالي دعائي كوني وصيادة دام سإرجا ربي نتي دامتن كيسا ستوك أكن ابن لا تدعهن دعائي كان لا تدعن دبر كل صلاة يرد دبر التشهد إيجا التحيات أمر بودا دعائن كنا كدي فمن دامسا كيسا جرجتشو دعائن كنا مال اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال نمني توكو صلاة ذكري كنا جدو مالي نمني كيسا بوجيرا يسين كيسا جيرا akkakiyat eegan salaata jalqabirraan takka zikrii kana dhiiseen beeku dhaamsa ergama rabbiiti yaa rabbi mokkoroo fi balaa fitnaa dajjaal baatee dhufu jala yaa rabbi najaa nu baasii jechuu salaata keenya keessatti kadhataa jirra hadha waggaa meeqa hadiisa sahiha kitaaba qur'aanni rabbi illee suuraa an'aam keessatti kan namni ayattoota rabbii sadin dhugoomsin yoo guyyaa boruu amanillee isan fayyadu jedhu sun dhugaa rabbi taanaan نصف سيجت الأمزان قرآن ربي سن الله صف سيسه إرجما ربي الله صلى الله عليه وآله وسلم صف سيسه جتشو كناف نتواني سنت منو متكين نتوان إرجع ربي نتمن هندا يتيمن وان إرجع ربي كن سر دانونجر النيوجن وان إرجع ربي رانو دوان إرادو وام نجتشو إرجع ربي دوران نابن قرآن كنا كفان دم نوجن قرآن كنا كفا كبانه أنيو قرآنون أنيو رتبوي أبا قرآن كنا مرمينه قرآن تقفتي أمانو نكمل جتشو قرآن رامنه نمانو قرآن ولين فرد يوجنه قرآن كون كنين جوتي حاسا وربيت أنيو فرقمه نو فرقم أنيو رت فرقم أنيو لتبين للناس أمتا إفكاي كان جد ربنا أنيو نجد إرقما كان محمدين قرآن كنا ستي كان فرقان جتشون حقا في soba kan addaan baasu jechuudha maqaan quraana kana furqaan jechuudhaan beekama sobaaf dhuga addaan baasaa jechuudha kun dhuga kun soba waan dharaa fi dhuga addaan lafa kaa'uudha kanaaf quraana kana adda ummataa baasii jedhe rabbiin wanni nuti si argineef litubayyina linnaas ummataaf kun sirriidha kun sirrii miti waan jedhu adda baasii fi nu erge rabbiin quraana kana hin mormuu garuu ergamaa morma yeroo jedhu namni aqlii qabu tokko namni sammuu qabu tokko إرجما ربي مرمينا غافة جتن خلاص كفرت يا إرجع ربي مرمينان وان إرجع ربي ستين وفي هندم فودا تزانان عن إسلام واني جتون إنجرو نما تكون إسلام واني جتون إنجرو إلا شرط يو إرجع ربي كان أردف ماليف ماذا كريستاناتين كريستان إن جتشاني جرانوتي سبب نسا ماليف واني نتجران أمانتان كيسان أدى جتشاني جرون محمد تنامنان محمدين صباجدان wanni amzaa sheekh jaabir dubbatus afaan jaraatiin tokko warra ergaa rabbii akka dajjaal dhufu rakkoo dajjaal qabu akka itti jalaabaan fitina isaan dubbatanii kana godha akkas godha gaafa dhufe mallattoon isaa kana rabbummaa himata
ijjisaa ballaadha qubee yadduu kanatti barreeffameefii jira kanneen hunda lafa kaanii himan sobaa jedherra ergaa rabbiitiin soba jette malee dajjaaliin soban jenne kiyyaa rabbiin chaw jedheen kana hin fudhatinaati namni baay'een burjajuu danda'a namni hedduun haasawa kana fudhatee dajjaal hin jiru warri jedhu nabamu akkuma agarru baay'een nama baay'ee yeroon argu Hamzaan dhugaa dubbata dheengaddaa otuu sin soba jettani dhugaa gadi baase nama jedhu faan argen hin dhamaynaa jira keenya dajjaal itti amana dajjaal soba yoo jettan isinis rakkoo keessa seentan kafarutti isin geessa wanni kun irraa eeggadha yaa jira keenya dajjaal soba hin dhufu hin jiru yoo jettan dubbiin kun kafarutti isin geessa waan isin kafarsiisudha waan islaamummaa keessaa si baasudha waan akkanaa kana mutashaabiha waan namni namatti fakkeessu kana wanni kun waan mutashaabiha illee miti waan silaa ilma namaatti illee wal fakkaatu miti wanni kun maaliif yoo jettan hadiisa sahih hadiisa Bukhari Muslim tu lafa jira Qur'aanni Rabbi illee waan kana irratti ayattoota sadeenitti namni amanin jedhu san keessatti suuraa An'aam keessa dajjaal jira ammoo kana hunda yoo mormine Qur'aanuma Rabbi kana nuun taane yoo jedhe ka irra afaan nammaysinii na nyaadhu jedhanii harree fi waraabessi walitti dhufnaani kottu waliin xabannaa jedhaniin waraabessaa fi harree walitti dhufanii wal xaba jalqaban amma waraabessi kun beekaa kufeef beekaa kukkufee booddee amma kuffisee irraa ka'uu didee akka tokkotti humna jabeessinaan na nyaadhu malee afaan koo nammaysinii jetteen wanni nuti Hamzaadhaan jennu yoo jallachuu barbaadde yoo kara barbaadde deemu kara barbaadde deemi malee ummata islaamaa kana burjaajessuuf yeroo tokko muuziqaadhaan nutti bahe halaal jedhe yeroo tokko asiin dhufee waan sanuu waan bakka khilaafaan tuqu kiyyaan kun otuu bakka silaa dhiiroo wanni kun shakkii qabaa wayii keessa dhaqee tuqe namuu akkitti callisuu danda'a wanni kun shakkii waan arran jira laayifirra daqiiqa kanaafu wanni kun waan shakkii hin qabne tokko waan dhibba ragaa ala jiru tokko osoo argitani namatti wallaalchifne wallaalaa yoo jettan dhaallan mudilliinaa taatan jechuudha ofiifis jallattani namas jallisu ofii jallatani nama jallisu rabbina jaanu abaasu jara keenya wanni beekuu qabdan kan kanaaf nama kana jala deemtani wanni kun dhugaadha jettani dajjaal hin jiru fitnaan hin jiru kan kana caaluun as ba'uu deema kiyyaan kun mana murtii jennaan sheekotiin baay'een irraa sodaatte obboleessa kiyyaa mataa dhagaraa kana jechuun mana murtii si geessine mana maalii si geessine jennaan murtii fi gurraachaa fi jinni isaa sodaatee namni gariin akka kana haqa dhossa qulil haqqa walau kaana murraa jaallattus jibbitus hadiisa ergamaa rabbii sofsiisuu hin dandeessitu murtii kee geessi waan feete nu godhi sagalee keenyattis fayyadam feetu kottu feesbuuk yaa gubi haayee godhiyan wallahi dantaa keen qabuun Facebook gubi kottu sagale kiya seniti waan dubbadde waraabadhu dem wallahi haqiqa ke gadi simbaso anu ko wayen ke nabira jira wana tina goti sin dubbadhu garwa sirrat gafta ko gadin sibasa yona garte inshallah wa inni nama godu mucanku wallahi akka inni fitina taw ana kana wa inni karaitin ajanda narra argachu wa inni yalina gode silan sinittime wallahi sin ko falchisechu eegan yoo kana waa'ee sarraa dubbadhe natti gattaa'e Facebook yes karaattiin seenu dhabe waan inni duula narratti godhaa jiru jechuun karaa inni na seenuuf waa inni natti ergu namoota waraana inni qabu mucaan kun wanni siniidhaa mujara keenya mucaan dhama'e kuni nam tokko waan sarraa yoo dubbate waraana qaba shamara waraanaa qaba wallahi shamara qaba waraana miliyaanaa qaba jechuun ana jala waraana naqatee jennaan amma himuun barbaadu inshallah garuu guyyaa tokkoof gadan isa baasa yoo inni wonna dhabe an akkasaatti adaban dhabu garuu waa inni ne dudduubaan jechuun natti guuru waa inni godhu jiru ani mana murtii kee laal ammas amma ona geessite dantaa mana murtii keetiin qaban rabbii kiyya malee takka ilma namaa hin sodaan ani akka keettis yookiin akka namoota sodaatee sanii mitiyan dhugaa jirtu sitti meetiin bakka feete nageessita laal nagiyan watak ofisin shakwan namni of shakke gabbayn dubbatina dhiisu akkana de akka sare eege madaha baqatu an yomi yutan si soda duwan fidde male gaafati haqan dhugaan deemte dhugaadha walitti deem amma ulamaai mata dhukkufsite ulama meeqa mata sitti darbe abadan hin fudhu kitaaba kami
quraana kami mataana magaragalchuun kan kee kuni insha Allah garuu mataa kee guyyaa tokko garagaluuf ta'a ummatatti mutashaabiha sinittiin ta'in kiyyaa kana subscribe isa jalan taa'ina deemaa jala dhamaa kana jala bahaa wallahi dhamaan nama nizu nama dhamaa saa jedhe ustaaz Raayyaan isa kana kana jechuudha akki gootan isa kana jala suutumaan akkasitti miliqaati baha amantaa keenya keessatti shakkii sinittis fidaa jira amantaa keessan keessatti illee waan adda addaa fidaa jira kun sodaa tokko namatti dhagaamsiise jechuudha nama meeqa shakki keessa gala obboleessoo namni kitaaban beekne namni hadiisa kana sahiha ta'uu isaan beekin namni qur'aana sirritti gadi nubatin dhugaa dhedhee waan kana fudhachuu danda'a kanaafu akhtaru shay waan akkanarraa eeggadhaa isiniin jenna kiyyaa dhamee kana jala deemtanii in ordofina isiniin jira wassalaamu alaikum